سينا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا هرتوفتوتا شيك أبوتا بغانا جان دفتا نندي كيسانويتي انفايت شيرقودا عرى حالا يرو جتي حالي يرو أكما بيكمو غا إدوتنا حيوني كينيا والغهي أدى أدى جيسا جراني دبلوماسوتا أدى أدى تيوجين حالا gartee Oromoo fi biyyattiin keessa jirtu haala maafiyaa groupiin itti ummataan jirtu hundaa'u addunyaa beeksisaa jiranii keeysoo isaanii xaaharachaa ala keeysattis gartee firaa fi kana hunda qabsoo teenyaaf horachaa jiranii alhamdulillaahi rabbil aalamiin kana keeysatti gartee obbo Lidatu Ayyaaloo fi xiinxalaan siyaasaa Ayyuun keenya Jaawar Mahammad gartee deengadde interview waliin dhiyaatanii shayxaana moo ilma namaatu obboleessa keetii jennaan a'uuzu billaahi mina shayxaana rajiim jee jechuudha koloo jeesi anniin maraadhee namni dhiiga namaa dhugu namni dhiiga abbaa gadaa dhugu namni dhiiga battii orgeessaa dhuge namni dhiiga Hacaaluu Hundeessaa dhuge namni dhiiga gartee Oromoo waggaa 27 wayyaanee wajji dhugee qophaasaa amma waggaa 7 dhugu jiru obboleessa naa taa'ii jeensi galee dhugaadha. Shayxaanni obboleessa nama qulqulluu ta'uu hin danda'u jechuudha. Tanarratti dhibbaa dhibbatti ani jawween deeggaraa jechuudha. Yaada sirrii, yaada eebbifama, yaada qabatama, yaada yeroo isaa eeggate gaafii bireeddu deebii bireeddu argatte tabara kanaa ajeetiin galmeessaa jechuudha. Amma namoota garii garraa obboleessa isaatii maarree isaatii miitirqishoo isaatii zubbii isaatii hajuu adeero diina jechuu hiikaa beeytaa dura obboleessi garaa tokko wajji dhalatte yoo si jeese diina keeti. Jaala jechuu beeytaa dura foonii miti jaala jechuun yaada kajaala se godhu foon namaa fedhu Tigree ta'a fedhu Amaara ta'a fedhu maal ta'a fedhu Soomalee ta'a fedhu Kambaataa ta'a fedhu Walaayitaa ta'a daazammaara foon isaa kan nuti irraa haajaa qabnu foonii miti yaadarraa haajaa qabna. Yaadammat lidatuun Oromoof qabuutu obboleessa moo yaada lidatuun amma oofu jiruutu Oromoof obboleessa uumamoo yaada shayxaantichi oofu jiru sabboonummaan Oromoo dhagartee alagga nama keessa galchitee Oromoo xiqqeessitee sabboonummaa tokkoffaa wanniin dhabamsiisuu qabu sabboonummaa kaniin irra duuluu qabu sabboonummaa kaniin cabsuu qabu sabboonummaa jee abbaa gadaa fixu kana ka Oromoo itti naanneessee fixu kana moo kalakkii nama fixuun hin taatu namni yaada isaatii du'uun qabu namni namummaa isaatiin kabajamu qabajee kamormu kanaatu obboleessa keenyaa jechuudha. Saniifuu yaadaa fi foon adda baasa. Foonilleedhaan ragaan ati abiyyi Oromoo ta'uu qabdu hin jiru jechuudha. Namni Jimma keessa maqaan Abiyyi Ahmad Alii jaamu hin jiru. Jimma keessa namni urjinaalli maqaan Abbaa Giddii, Abbaa Bulguu, Abbaa Garoo, Abbaa Raagoo, Abbaa Maarree miitirqishoo duubaa qaba. Urjinaal Jimma. Namni dhugaan Oromoodhaa namni Jimma wanni beeytuun yeroo hunda Abbaa Raagoo, Maarree Abbaa Raagoo, Abbaa Bulguu. Miitirqishoo Milliyyoo Abbaa Raagoo Abbaa Gaattiraa Maarriyyoo miitirqishoo Abbaa Cabsii Abbaa Gangalchii kana duubaa qabaa jechuudha si galee. So dirqama Jimma dhalateef Oromoodhaa afaan Oromoo dubbateef Oromoodhaa jechuun sin jiru. An amma dura waan kana haasayeetiin ture maqaan kee Mahammad ta'eef musliman taatu maqaan kee Kabbadaa ta'eedhaaf gartee kiristaanan taatu ka kiristaana si godhu hujii teetii ka gartee muslima si godhu hujii teetii. That's why you believe it.
sanii jeeti nama dura dubbadhee ture Oromoos kasi godhu Oromoof maal gooteedha namni muslimni yoo imaanaan madaalame Oromoo ta'uudhaaf sabboonummaan madaalamuu qabda jechuudha Oromoo gatii kafaltee moo Oromoof gatii kafaltee moo Oromoo gatii kafalchiifte namni fuula dura kee duratti ilmoo nama gudeechisu namni fuula kee duratti reefa kee ajjeesee hareera rarraasee oofu mee ilma kee kaa akkami mee naa himi ilmummaan ati isarraa himattu obbolummaan ati isaan dhaadattu naa himi nama kun hin ta'u jee lidatuun nama jalqabarraa akka jaawarfaatti mormuu ture beeki namichi kun hin ta'u jee sigale hin ta'u jee nama jalqabarraa mormuu ture yoo obboleessa ta'e inninis Daani'el Kibret hammatee taa'u jira dabarsiiti Biraanuu Naggaa khaduraan qinijjit waliin lidatuu fi qinne wanti bar lidatuu fi geeta wanti narraa himiga qaalicha shaytaana ministeera barnootaa kan Biraanuu Naggaa kan saahiba turanii jechuun jaallan turanii jechuun Biraanuu Naggaatii wajji harka walirra kaa'atte Geetaachoo Raddaatii wajji chiis jecha haay Oromoon akkamitti Oromoo fixaa Oromoo buqqisaa Oromoo jeesisiisa mee wahuma saba Oromooti ilma Oromooti Oromoo godhe naa himi waan Oromoo godhe malee namichi shaytaan wahuma Oromoon itti ilma kiyya juu naa himi ilma barkan qabaachuun si barbaachisu bar akka gartee huf jettee bar hafuura fudhattee sigale gaafa inni guddatee bakka siinge caayaatti hin taa'uufi akka inni si gudeeduufi miti bar akka inni si jeesuufi miti bar akka inni gibira jeesi gidirsuufi miti bar wanni ilma ati qabaachuun si barbaachisuuf maali mee maaliin ittiin dhaadatti mee Oromoo Abiyyi irraa maal harkattee ittiin dhaadatti khasaaraa malee Finfinnee meekaappii dibee meekaappii maroomni irraa dhiqee fuula jaartii ama 80 fakkaattu tana Finfinnee tolchee maar watara outletii ni qabdi bakka bishaan bahuu ni qabdi Finfinneen keessa sigale jarjaraan akkanuma fuudhaniituma dachii meekaappii godheetuma meekaappiin irraa dhiqamte ganni dhufna sigale qaallittiin Ingiliz tadheen gadda dhayte bakkatti footoo haasan dhabdeeti fooqii gubbaa dhaabbattee footoo wajji haate sigale akkana isa ajaa'ibaa sanu sigale mee kana rabbi sodaadhu kana ilmi kee Oromoon bar yoo an keetil inni nuu keeti takkaasi ifiin hin jenne yoo innilleen keeti an siin jee baqachuu qabdaa bar kun kiyyaa miti jette beeyim magan jette falfalaan saanii eegee dhiigaa sigale namichi eegee dhiigaa sabaa sablammii hunda dhiiga dhugu jiru kun kiyyaa miti jechuu qabdaa Oromoon bar nagaya labsa aadaaf safuu qabaa bar aada qaba yoo wallo lekkatti araaramu qabaa kun aadaaf safuun qabu bar kijiba dhiira kijibtu sigale maaliin obboleessa mee naa himi isaanii mi khadeen gadda hiriira san kabaase nuti sirri keessa beena gaafa hiriira Finfinnee baasee Hacaaluu ajjeeftee galatoomii kanwaa fi Jaawar qofaa gaafa jedhaniin Jaawar illee isiniif hin ajjeesa jee waada seenee jala maree gurbaa qaniin hin geenye rabbumaa baasee obboleessi khasijjeesu khasijiraachisu moo khasijjeesu erga obboleessa ta'e Hacaaluu maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e battee urgeessaa maaliif ajjeesa erga obboleessa ta'e Daadhii Galammaa ajjeesa erga obboleessa ta'e Mahammad Harargeetti maaliif bineensa nyaachisa reefuma isaa fuudhee maaliif awwaalchise sigale mootummaa keessa taa'ee nama dho'isisee beenu sigale Daadhii Galammaa maaliif ajjeesisiisa Abduu Jabbaar Hussein maaliif ajjeesisiisa erga obboleessa ta'e okay erga obboleessa ta'e Jaawar Maammakka Kursi jala qabnajuu maaliif hidhee gurbaa buskuta mana hidhaa seene lafee callaa tana gannuun baafne
obboleessa akkana si godhu obbolummaan isin beeytan kana moo khasi wajji lolee bineensa akkana si godhe sirraa buqqisuu deemu kanaatu obboleessa keeti moo si gale kamtu obboleessa keeti atumti filadhu kamtu ilma keeti si gale bidatun gosa fedhe haa ta'u bineensa illee haa ta'u ilma namaati nuti kan deeggaru jirru kan jala yaa'u jirru yaadicha malee foonii mitii duraan isiniin jennu si gale hay jaala qabsoo maaliif waliin jedhamu lubbuu nama walii kennu jechuudha obboleessa garaa tokko baate caalaa bar jaalaat sitti aanaa amma oggi namni hundi karaa oggi yaa'u jaalmarroo jechuu kana jaala kana dubbii fooyyeseete jaala kana safaata si fakkaate anaa fi si biratti waan gatiitti hin baafneef safaata ta'uu malchiisa garuu warra hiikaa jaalaa beeku biratti jaal jechuun nama lubbuu dabarsee sii kennu jechuudha nama si duroo du'u jechuudha nama yaada kee qabu yaada inni qabu qabda yaadaatu walii jaala isin godhe obboleessa isin godhe waliin isin ajjeesaa jechuudha yaada gargar isin baasee diina walii godhaa jechuudha amma abiyyi jaawar osoo arkee kam godha hokkotatee nyaatu obboleessa isaati haya badabu marroo dirribaa afaan gatii kennaniiti obboleessa keenya mee isaa wajji mari'anneeti oromoof nagabuuf na jani maaliif wajji mari'atiin san obboleeyyanee hijibaan wayyaanee wajji dhaqeeti mari'ate haadha Tigraay irraa du'a dhaabe haadha Oromoo irraa du'a dhaabuu didee aangoo barbaadan 4 kiiloo kursiin namni tokkicha bakka takkitti qofa mee eenyu kursii 4 kiiloo jeeni Oromiyaa keessatti aangoo adda qooddanneeti kursi federaala si jala qabnaa jeeniin si gale mee 4 kiiloo maaltu dubbate kiiloo kee rabbi gataa buusu bakka deemtu bakka teessut mee 4 kiiloo maaltu dubbate 4 kiiloo kursiin takkittiidha bitirkishoon takkitti Oromiyaa keessatti teenyee aangoo adda sheer godhanne wajji qabsooyne sheer godhanne nuti dandeetii teenyaan biyya teenya tajaajilaa jeeni abadan wadallootaan ichi fedhu rafaa jeeni fedhu ka'aa horii haajuun kana malee nama akka nama yaadu aangorran kaa'u si gale ji'ee jalaa didee hundii nama obboleessa gale ummanni keenya dammaquu qaba si gale buufaa gartee faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan asirraa iyyuu kana ummanni kun ummata gartee afaan isaanii khireeffate piippiin irraa khireeffatte afaan isaanii mana uggii khireeffatte dirqama baati kafaluu qabdaami dirqama san baachaa jiran faarsee bulaa jechuudha feesbuuka isaanii miidiyaa isaanii ni khireeffatan khireeffatanii jira warra afaan khireeffate kanaa wajji yeroo ta'een gubin obboleessu Oromoon dhumaa jira buqqaa jira ummanni beelaan dhukkeen irraa haa jirti kana isaan badhaadhinaa maarre janii dachii meekaappii dibanii si gale magaalaa takka tolchuudhaaf bar injiinarri dizaayin godhuun waggaa meeqarraa fudhata bar bishaan asiin baha masgiidni asii cherchiin asii sagaraan asii magabayaan asii moollee asii mixiqqishoo waa hunda dizaayin godhee fixee lafaa bara akkanumatti oreeniituma dachii meekaappiin godhu namni si gale namni gartee kanafaa jijjiirama jeesit dhaadheessu maaliif ummanni kun kireeffamee jira ummata kireeffamee wajji yeroo teessan hin gubinaa dheengadduma jaawar Oromoo miti maarreen Oromoo miti faarsee bulaan jechuun turre arree isaa fiddanii obboleessa isaatii wajji kana jee mixiqqishoo wajji bar waan dheengadda jettan hin beeytan waan arree jechuun jirtan hin beeytan si gale mee jaawar immoo shayxaanticha maqaa biyyiitiin fi yaamu kanarra obbolummaatti aman jaawar bar qabsaa'eeti nu ceesisaa jee isaanii kennee bar si gale kan gaafa san biyya Itoophiyaa tana guutuu akka hamartitti harka kaayyate akka qubeellatti kana maree harka kaayyate isin nu ceesisaa obboleeyyan kiyya jee amaneetti kennee bar
isaan ceesisuu dhiisaniiti isa akharaa qaallitti ceesisanii mee eenyutu irra obbolummaa kabajee eenyutu obbolummaa diigamee naa himi mee taayituma if gaafadhu Abiyyi humna harkannaan fuudhee ilaandeetti isaan guuree kaammata mataa dha'e Jaawarfaan ammoo gaafa qeyroo harkaa qaban gaafa biyya sochoosu jiran san hayyee obboleessa keenyaa nu ceesisi janiitti kennan mee eenyurra obbolummaa dhugaa san eenyutu irra aman warra arra isin diina jettan kanaa wajji Jaawarfaa radduuluu ture jechuudha warra kana keessa dhaqee sabboonummaan Oromoo xiqqeessite jee Oromoo salphisee jechuudha kanaati ilma keenya mitirkishoo keenya jette ummata ilmiin jalaa galte hin ta'in abbuleeyyan keenya Oromummaa kasii kennu foon ozoon hin ta'in dhaloota ozoon hin ta'in sabboonummaa dhugaan siima Abiyyi bar nama afaan Oromoo gad xiqqeessee bar afaan Soomaleeti wajjiin afaan paartii goona jee afaan hayyoonni meeqatti qabsaa'e nama hangan takka Oromoo tuffatu bar ilmi abbaa tuffatu ilma namni if tuffatu ilma ummanni keenya dammaqaatii gartee waan keessa jirtanii fi bakka jirtaniif laalaa dhaabbadhaa rabbi sodaadha arra ummanni keenya sadarkaa ilmaa fi intalarra wal lolurra hin jiru yeroo badduu keessa jira ummanni biyya teenyaa dhuma jira ummata buusiin qiyaamaatti kaan keellaa manarra dhaabaniiti gartee qottee jedhanii bakka namni dhaabbaturraa nama qaratu jiran as dhaabbatteetii kafaliyyan nama taa'ee buna siinii takka gurguratu gibira as kenni jechuun jira galiin buna kanarraa harkattu maalii osoo hin jenne 15,000 20,000 as kenni akkanumatti barreessee wallaalaan kun as kenni jaan yoo as kennu baatan siinii bunaa tana caccabsanii harka duubatti hidhanii oofan kara mana hidhaa achirraa maallaqa meeqa kafaltu malee gad hin baatu kana gosti waliin buuftee maatiin dachii gurgurtee tokkicha qaban gurguranii dhufanii hidhaa tanaa baasanii mee kanaa ilmi kheere nama sirna kana si ijaare nama maafiyaa guruupii tana sirra ijaare hagam takka Oromoo garaa jabaataan Oromoo xaraysiisu jiru kanaatu obboleessa Jaawarii mee tana nagooma godhiyu Jaawarii fi lidatuun jalqabarraa dura dhaabbachuu turan nuti kam nu godheme mee Taayyee Dandayaa ka halkanii guyyaa isin arrabsaa baatan paartii tanaa jecha nama paartii tana gadhaabe nama paartii tanaa jecha jaallan qabsoo mana dukkanaa keessa waliin turan hunda ganee mee badhaadhinni kun ceehu qaba je'ee humna guutuun itti seenee kafaltii takka ozoon hin gaafatin oofuu ture boodarra dhuma Taayyeen gartu ati gantu Oromoon gantu qabdi gantu kanaa ni qabdi Taayyee fuudhee mana hidhaa kaa'ee ilmoo ama sadii bineensa jalatti haadhaa wajji gaxaree mee kana nama jettee dubbattaati mee rabbi sodaa nama yaada saatuu qabu walin finnu gahee wal fixuun gahee jechuma qofaaf akkami wal fixuun gahee naan jettaa akkami dhiiga namaa dhuguun gahee naan jettaa ani kaniin uumameef dhiiga namaa dhuguufi shayxaanni nuudha na laaleeti ifi qaanfatee Itoophiyaa irraa godaanee waan inaan uummata irra godhu jiru kana waan ati goote kana anuun goone jeeti shayxaanni nu asii godaane akkamitti dhiiga dhuguu na dhorkita jeeti isa fuudhee mana hidhaa kaa'e nama paartii tana ciccitee asiin gahe Taayyee Danda'a haga ammaa mana hidhaa jira isa fuudhee mana hidhaa kaa'eeti ilmaan isaa bineensa jalatti mana qabalee keessa akka biyyaa kondoominiyeemii miti kondoominiyeemii
ودلوتين قال لي شخنا جلا ياتو شرموطة خيستي كفيه تقول شرموني ودلوني خياون مخينا متمتك قبل كوندومينيمي تنا متمتك قبل غرجي دا سنو بك قالي تنا مسكين تيچا غرتي غندا irraa magaalaa moggatti duraanuu mana qabalee kennanii mana qabalee san keessaa nama ariisisee jechuudha. Ilmi intalaa kun ilma Oromootii mi ilma intalaati. Intalti haruma gartee ilma fuutee gandatti hin dhufti duraanuu. Saniifu nama taayee danda'atu akkas godhe. Kanaati amma obboleessa Jaawari diina Oromooti Abiyyi jechuun diinni Oromoo guddaan Abiyyi dhugaan siiman wajji dalaynee keessa seennee afaaniin seenneeti hudduun keessaa baane nuti waan inni yaadu guutu garre never nama gartee sirraawee ganaa warra eeggattu miti ifi warri wajji dalaguu paartiin isaa amma walgahii qabdi namichi dubbachuu sidii isaa sinya yoo dubbatte uggis dalagarraa waraqaa si jala barraa akka ijoolleen nama bira kutaja yoo gaafii gaafatte akka ijoolleetti ija gurguddoo san takkaarree wadala duru bashaashaa keessaan deemuu ture san ijjisaa san fakkaate ija akkasiisan si baaseeti keesi bira kutajan si mee sheeyxaanticha kanaani Jaawar obboleeyyanire nama paartii isaatii kabajaan qabu jaallan qabsoo isaatii kabajaan qabu guddaa kabajaan qabu amma warra muslimaa kaduraan Abiyyi keenya juu ana maduraan sheekotii manzaraa jeetti baase yaadattu akka isin godhuu taa'u gaafa isin fayyadamee isinirraa bahe amma waan arabarraa dirooyinii guurachuu jiruu fi gartee amantii muslimaa jee ol qaqqaba malee silaa amantii muslimaa jaalatee ififuu keessaan bahu kun murtaddiidhaa jeetiin amma dura isinitti hime gaafa isinirraa bahe kalooytaa lafa guutuu ta'e isinin hin jenne amma kun waliin naqeeti sii galee kaan halkan yaameeti aangorraa fudhadhu jaan kaan ganama yaameeti abalu kana naan jeedee ibar aangorraa fudhadhu jaan sheekotiin amma qabdeeti aangoo koo waliin dhaabbachuu jirti hujiin namichaa waa diiguu takkaa waa jaareen beeku diiguu malee takkaa jiraachiseen beeku ajjeesuu malee takkaa biqilcheen beeku gogoysuu malee sigale hay kanaatu obboleessa Jaawariire nama lakkii waliin ajjeesinaa wal ajjeesuun nu ga'e federaalizimii dhugaa sanaa lafa qabsiifnu jee nama mormuutu obboleessa keenya moo nama lakkii gaafiin Oromoo deebuun qabdu Oromoo wanni inni barbaadu tanuma namicha doofaa awwaluu abdiisan gabbaasee gaafiin Oromoo deebitee jirti Oromoon ummata Itoophiyaati adda gaafiin inni qabu hin jiru hin jenne isaatu kana jijeeni bara eegale isaan ala fincaani sagaraa seenanii fincaana waan inni juuna la sigale kanaatu duuba ilma keeti gaafii ati bara meeqatti caccabteef afaan kee afaan federaalaa uzoon hin taane afaan ganda keessa sigale aadaan tee fi seenaan tee seenaa qeenxee ta biyya diidu seenaan calii calanqoo seenaan harama muraanolee seenaan Oromoon akkasitti buqqaatiin tuulama seenaa biyya diidu ji'ee nama gartee kallattii kaayee fiqaaduu tasammaa barsiisota walii qabee barsiisuun turre seenaan tun dhabamuu qabdi afaan Oromoo gartee akka mana barumsaa keessa cimee gartee namni hundittiin hin baranne sigale mana barumsaa keessa laamsheessanii akka namni afaan Oromoo tuffatee afaan biroo baratu godhutti hin jiru sabboonummaa Oromoo laamsheessee sabboonummaan Oromoo biyya diidii nama warra dur nuti sabboontota qawwee aabaa wajji qabannee dha'uu turreejuu waan isaan haasawan laaltanii gartanii waan isaan barreessan laaltanii gartanii sigale faarsee bulaarra laallu jennee usna malee wahumamee jarri waan kana namicha kana deeggaru haasa'u laala nuti Itoophiyaa maarree duraan Oromiyaa jettee maan ukki jibde jedhanii silaa qabanii laqaaqan sigale Oromiyaa jettee nutti kijibuun turre Oromiyaan ni bilisoomti jettee dhiira meeqaa du'ee jettee
laqaa qurra ture warra duraana hogganoota ABO'tii fi injii immanuuti Itoophiyaa iyyuu kana sigala ummata keenyaatu ummata gaarii malee silaa dheengadda boo'isin asitti yoo Oromiyaa tanaa duutan alaabaa tanaan simarreeti kunoo gaara kana duuba jannata keessa keenya nuun jechuun turree jettanii qabuu isin irra ture hoogganaa ABO'ti hoogganaa akkanaati cifra akkanaatiin hoogganuu ture siinja haya badaboo jettee hoggaa itti dhageeffatte nuti Itoophiyaa gaafiin nuti qabsooyneef tanaa gaafiin isin qabsooytaniif Oromoon duudhaa fedha Oromoon ukkaamsamuudhaa fedha Oromoon salphachuu fedha hayyoonni Oromoo akka baala mukatti harca'uu fedha lubbuun namaa kabajaa dhabdee sigalee namoota hangamtuute jetteetu moostam amma namoota dheengadda bishaaniin nyaatame san imbaasiin Ameerikaa jirtu ta Itoophiyaa jirtu gadda ibsatte imbaasiin Raashiyaa gadda ibsatte addunyaan guutuun gadda ibsatte qaallichi gartee miskiina tokkotti faantaa kennee footoo hojii qabu way gara laafeessa koo abbaa miskiinaa kan isin jettan ummata saniin yaa ummata jajjabaadhaa ni jijjiiramaa jee kamitti peejii sarra barreessuu dadhabe inni Oromoon akkasitti dhumtu sulla alhamdulillah ijataa'e nama akkasitti dhume sana osoo dabalamee qabiroo ka barbaadamu jiru sunillee osoo arkamuu baatee jaa'if keessatti maaliif akka ummata Oromoo kana fixuu barbaadu annaan galu ummanni kun dhumeetii isachi geesse malee waan isaan nuu kenni jeellee qabu sigale ni dalagannaa bineensa nu gadhiifte kana bineensa nu rajjaarte kana qofa nurraa qabii je'ee malee ummanni aangullee nuu kenni hin jenne qabeenyallee nuu kenni hin jenne waa takka nuu godhin jenne baramma ummanni biyya guddatteetun yoo dalagaa dhabe mee dalagaa hin jaaniiti bar ummata filatan kana asii keessaa dhawanii bar sigale ummanni akkasitti illee keessaan dhooyne ka Oromoo kun meenuma jiraannaa gibiraan nu gidirsuu kana milishaa mana nu jaarte kana huccuu milishaa jettee kopha nurraa guurta nyaata milishaa jettee kopha nurraa guurta buusaa gonofaa jettee kopha nurraa guurta hoggii ummanni buqqa'ee buusaa gonofaa san kanu gargaaru hin garru hoggii ummanni beelaan dhawame buusaa gonofaa kanu gargaaru hin garru inshuraansii jettee kopha nurraa guurta dawaanuu mana hakimaan jiru doktoroota taatu mindaa'uun qabanii fiifuu doktoroonni kun taaskii oofa kun deemee kuulii dalagaa ilmaan jiraachisuuf dalagaa dabalataa dalagaa mee jireenyuma qofa nuu kenniin nagaan jiraannaa nagawuma qofa meeqaan sirraa bitannaa qarshii meeqaa jedhanii gaafatu jiran ummanni biyyatti ummanni Oromoo so warra ABO gartee ka mootummaan kanuma juusan warra ABO turre juusan ati kana Oromoo kana godhuuf mootummaa kana jaaruuf qabsoo itee janis la qabaniiti hudhanii gaafatan sigile waan akkasiis saniifu ummanni keenya ni beeyta eenyu dhugaan akkasii qabsa Jawaar Mohammad gaafa qeyroo san biyya akka fedhe godhuu danda'u yoon arra wal dura dhaabban yoon arra OPDO madeengadda ummata keenya kana goote tana dura dhaabban hireen ummata tanaa kanaa jallatti mee nuti haaftu isaan kun haa ceesisanii nama je'ee gartee waan godhuu danda'u hunda dhiisee Oromoof jecha chaansii san dabarsee OPDO kenne arra qaallichi kun biyya qilee naqee jedhe ilma kee jechuun kana kasiif jecha dabarsee kana kaallayya siguru kasi gudeechisu kasi buqqisu kaayyuu si keessaa gatu sigale kadhaaba si paartilee siyaasaa hunda hularra cuccufee haga gabbee arku magaalaa hanga gabbee arku san qofa dhiisee bar Finfinnee keessa gabbee laala Daawit Ibsaa isa seene Mararaan isa seene je bakka isaan seenan qofa laala bakka taani waajjira cuccufee fixe sigale kanaatu ilma keeti kanaatu ilma Oromooti kanaa goota keeti bii magan
Oromoon gartee kun goota kiyya osoo hin taane kun diina kiyya jechuu qaba bakka takka. By the ways Oromoo kasi godhu foon kee osoo hin taane hojii teeti. Akkuma muslima kasi godhu maqaa kee osoo hin taane hojii teete Oromoo kasi godhu sabboonummaa hagam takka saba kanaa yaadde hagam takka saba kanaaf laalatte saba laaleessite moo sabaaf laalatte jettee gatteessee yoo mizaana irra keesse sigale wallaahi billaahi amma warri faarsee bula nuti jennu kun mataan isaanii osoo jaawarii fi abiyyi kanatti filmaata dhugaasaniin akkatti dhufanii jaawara filatan namni bineensa kana filatu tokko hin jiru jaartiin isaa Zinnaash keeysan buuftu korojoo san keessa yoo naqalagaa ni jeesa jaarti jeendiisu haadha ilmaaniiti jeendiisu jiidhan qabu sigale wasa kana mijjin sigale najjeesa jettee yoo sodaa keessa buufte malee dhaqee laalaa beektaa bakka isin keessa buufte waraqaa sallaabe waan ta'eef yoo najjeesa jettee keessa buufte malee jaartiin haati ilmaan isaa keessa buuftu saniifu osoo obboleessa isaa ta'e jaawari hidhee jaawari rakkisu faarsee bulaa fi sakkaree iyyaarra jaaree jaawariin arrabsiisu sigale mee arrabuma isaan nama kana arrabsan laala buleeyyan maatii keessa seenanii maatii isaa arrabsan yaada jaawar osoo hin taane maatii jaawaran gana fuudhe jaawaran gana dhale jaawar bakka akkasii rafe jaawar kana haasawan sigale mee kun siyaasaadha sigale ummata kanaatiif kanarra mindeeyseeti sigale silaa osoo arkee ni nyaata saniifu lidatuu fi jaawariitu irra obboleeyyani jecha juusanniin fudhadhaa jechuudha amma namoonni gariin amaara maarree jee sodaatee midirgish jaawar hin beektu jaawar arraa miti gaafa amaarri humna qabuun sodaa gaafa ayaam Oromoo farasti jeesan kan amaarri guutuun akkatti isa jala kana godhatu silaa gaafa si kan inni ay jarri kun isaaniitu naan deemu jira isaat miidiyaa jira miidiyaa isaan qofaa qaba gaafas ay dhiiroo yoon akkana jeejee gaafas sodaate arraqa miidiyaan bakka hunda guutee hayyoonni bakka hunda guutee Oromoon keessaa fi alaan waan biyya dalagame Ameerikatti namni taa'ee daawwatu kan sigale sodaatee akkas jee mara mitirqishoo jee itti yaadeetti qophaaweeti yes akki ja'amuu qabus akkasi akka inni jeesan jee je nama yeroo beeku sigale nama yeroo beeku nama yeroo fayyadamu malee nama yeroon itti fayyadamtu akka qaallicha sanii yeroon kennamteefi beeraa wajji taphachuu paarkii jaarratee beera kana taphachiisuu malee waa hunda dhiisee eega wanni hundi harkaa baatee jaba baasutti lafaa ka'ee ani ilma maalreeti ani ilma miitirqishooti hay namni bar namuma humaan godhinii fuudhaadachuun hin danda'u bar Oromoon numa gara laafeessaay haga ammaa namicha kanaan makuma saatu yaama malee akka namichi kun godheen bar Oromoon sigale makuma namicha kanaatu dhawuun irra hin jiru bar beeyta akkasi sigale so Oromooti yadammaqi ilmi kee ka dhugaa kasii mormu kan ilmi kee ka dhugaa ka gaafa akkana waa hunda harkaa qabu san abadan wanni kun maqaa kiyyaan hin badin jee fuudhee isaanii kenne san sigale saniifu warri har'a gartee Oromoon maarreetee mitirqishoo ta'ee obboleessa dhiisee foon isaa dhiisee lidatuun akkana jee mee maal isinii godhe Oromummaadhaaf maal isinii godhe mee maal isinii godhe gaafii ta'e sii deebise nageenya sii buuse daangaa kee sii qabachiise soomaleen baraarraa qoma dhadhawattee bar muyyaaleen teenya jechuu jirti dirdhawaan teenya jechuu jirti
tullun bule cina san keenya jechu jirti bar baabile keenya jechu jirani isabar dirda waan qabi akkasitti ilaa jabuutiidhaan haga bordoddetti naannoo taana jettee gaafii isaa dhiyeessu jirti barga boonte sigale karrayyuun dhumtee bar nama bishaan obaasu dhabanii bar harargeen buqqaatee bar nama bishaan obaasu dhabdi wallaggi akkasi gujiin akkasi booranni akkasi sigale kana ilmi kheere inni asii footoo ka'ee dachii meekaappii dibe asii beeraa wajji taphachaa oola guyyaa dheeraa kana ilmi kheere ilma sirna jaaru moo ilma magaalaa jaaru ilmi kheere sirna ittiin filattu ittiin adabdu yoo namni akka ittiin buuftu oboo kana qaanfadhaa ilma keenyallee jechuu if qaanfadhaa warri ilma keenya jechuu si kun oromoon madaalu dhugaan siiman kun oromoon madaalu saniifu wanni jaawarjee dhibbaa dhibbatti sirriidhaan akka yaada kiyyatti sirriidha kun lidatuu turra obboleessa isaati lidatuun abbaa gadaa rashan lidatuun jaawar maamadiniin lidatuun jaawar maamad biyya ifii jaalaturraan ariin lidatuun jaawar maamad biyya olla jala dhaqee kitaaba eebbifachuun dhoorkin lidatuun hacaaluun ajjeef sigale lidatuun hayyoota dhume kana tokko kan inni jeesin qabu ifiifuu hidhataa'u jira so nama si jeesu moo nama abbaa kee jeesu moo nama obboleeyyan kee fixu moo nama lakkii fixuun hin taatu jee dura dhaabbatuutu obboleeyyan keeti obboleeysa keeti san isiniif gaafadha san isiniif gaafadha an waan takka konfiisina godhaa barummannu keenya ilma oromoochi jira ilma oromoo miti shoo jira siin jedha maali yoo ichi jiraate ayyooniin ichi jiraadde bu'aa maali yooni waa siin goone bu'aa maaliin qabu yoo roorroo sirraan dhoorkine bu'aa maaliin qabu yoon hattuu sirra jaaree si saamsise bu'aa maaliin qabu yoon tan mana barumsatti ergatte gudeedamtee sii galte bu'aa maaliin qabu yoon ilma mana barumsatti ergitee ukkaamsamee miliyoonni si gaafatame bu'aa maaliin qabu mee naa maaliin sii godha ilma kee ta'uudhaaf mee maaliif bu'aa maaliin sii qabame ummanni keenya gabbu'aadhaaf ilaala namichi kan akkana bololee nama walin naqee gandummaadhaan gosummaadhaan amantiidhaan nama dadii gujiruuf dantaa aangoo isaatiif malee sabaa yaadeetii miti inni amantii sin qabu gandaas bakka bu'u wanni inni qabu kursiisaa qofa amantiin isaa rabbiin sodaatu guddaan sodaatu xiqqaan kabaju haawwan hin kabaju wanni inni kabaju sir kursiisaa qofa igale hiree oromoon harkatti tan maarree oromoon harkatti tan asiin jaa dhufee booyyeen isaa inni oromiyaarra kaate kun hiree maal harkatte oromoon hiraar malee mee hiree maal harkatte takka allakkaa yoo jedhaniin takka namni gaafatu way jiraaqa miidiyaaf itti malchan nama sammuu qabuchi keessan teessisan nama gaafii gaafatuu danda'u fuudhanii hidhaanidha kaanni jeesan kaanni baqachiisan sigale waan nyaattuu harree nyaattuu tana qofa walii qabatan kana keessa hayyoonni jirulleen afaan qabatanii bayti biyyaa wajji godaannaa jedhanii usanii taa'u jiranii jechuudha mee namni hangana mooraalii kee cabse gassi buuse bara oromoon biyya bulchitu kana jee namni hundi si kofalchiise addunyaa guutuu si kofalchiise doolaarri dheengadda qarshii 23 ture har'a 200 jira sigale Ekonomiin biyyaa daaraa taate kanaa kun kana amma beekan kana obboleessi jaawar a'uuzu billaahi barboo
بر نمني هجي نمني كي بر بكجارين في تابا بكجارين في دنيتي بر كرسي جلك أبو ترى يون نقول هيوتو ما كرسي جلك أبو جروخنا دويدا خيسي شاف كرسي نبر ما لا سيجو تنجي أكوان نمنو كرسي سن وانتي توت سنيفو ومني كينيا دمكي إفلالو أما واني جال مرّو فان قدو جرنتون باي غاري جال مرّو غلطون فچون برباد مالي فيو جتن ورانا بارتي ندباسي جارو جرايج أما ورانا بلسوما أورومو خانا دور داويدو ما توقع فيدي قد أخرى فيدي أوف أما وراني في دندا كورانا أمريكا غافا بيك أبن اللي ورانا كنان نبر باجس ورانا بارتين أجن ورانا بارتين أجن ورانا أمتان أججم ورانا فايدة أمتا كفا إيكو خنانو برباجس خنانو برباجس هيوتا كنا خناون دا وجي مريجو دي مخياسي جينو تكنا خنا وجي مريجو دي مخياسي مرون وان كان اتجاباتشو قبائل بي دي سواي بي كجيب ملين بيت أنينا استايس الدبردخون مرو ما نمجو خنا دوئي جيتين أسر راسي لبسو تري انفورميشين إسان ناغن هم نتخاتي قافز دوئي شيخ دوئي جراخة إلهي في ورابي غنانجي هم نتخا قد أما موتو ما خيزي نبيخ فيديو تنوكي دقيق دوئي أجيثني هاي وان بارتين تي نمني صدركا سنجرو سينجي هاي أكبتين دوبان دوني أجيفني بكام موتاچو من دسا چرسال بكاي هي دوئي لا تلفاجيت ما صوفتي كدادي قبيغا قربان تري هاي إسينو ما أخدوئي قالي زيال نجتشي سيجو سوسانيفو تم بارتي كجيباتي بارتي كجيبا أفوفا والله واني سين أسر راسو يتو كجيب واني سين لفقوني جتو كجيب مسومني سين فني جتو كجيب إنجفنوني سين فني جتو كجيب غافا وياني دوي نسانيس كانو ورغاري نتسرتي كيسا بيخان درويني عرباتي في شابيا ربي نو خاسين ورغاري كجيبا ونمان إني أوفونتي everything is fake كونو بوليس جاور توديسي خبئ جاورو توندندوه خبئ جاورو توندندوه أبداً سنيفو أمني خينيا غير لافيسي خيا أرومون غرتي أرومو برا كجيبني بدادا بيكن قاني نوري يعني إرتي هيدين كبدو يعني هيدين ديرا كجيبا جان كجيبان كون أبوليس جاوري متيه أبوليا نسا ولي كبتي برا تاو جرا دانيل كبرا فا أبوليس سا دانيل كبرا فا سنيفو جل مرون ورانا بارتين أجن كيو بارتين بريزدانتو ما موهو دبدخا أنا من آغتا يوجي نمنغن سيقالي ورانا كا أمريكا خبيا فدابتو خانا جارون داوفا جلا ورانا چباسي جارون إسا بداسا قبائي آغلتو خانا ورانا جيجو نمني يو آنغو دا بخيتي ورانا چا أما قال لچخون يو آنغو نسا دراتو كم تيخا مكلاكيان غندا خيسي ديمي نما في تجرخون سيقالي قهادتيتي تو المخيشاني خيسي جرجي دولتي أما سديتمي أبا أما سديتمي أجيسوخون ورانا قال لچخناتي جيجو سلا ورانا أمتا إتوبياتي مالي فين أجيسا جاني سيقالي جنرالوني مالي فين أججا جان درو دابتي أما مرون فا ورانا كسي جارو جراني ورانا داوت إبسا أججون دندين ورانا غرتي جاوريو آنغو قبتي أججون دندين
taayee yoo aangoo qabate ajajuu hin dandeenyu waraana biyyattii yoo daangaan biyyaa tuqame qofa sigale waraana gabboo ijaaruu jiranii jechuudha paartiidhaan adda baasuun kun baay'ee takka sigale namni keenya bakka tanaan laalle abaa waboo jeeti dhaabaa haaree baasim kun wahuma sirriiti itti malchin akkanaa jettee dhaaba siyaasatti waraanaa fi dhaabni siyaasa adda bahuu qaba waraana jechuun makalaakiyaa jechuun waan ummataati mana murtii jechuun waan ummataati sigale poolisa jechuun waan ummataati wanni kun waan fuul dura gattaa'ee hayyoonni keenya marii ammarratti illee sirreessuu qabu sirreessuu qabu isin ashkara ummataati malee ashkara paartii siyaasaa takkallee miti sigale marroo dirribaa bakka tanatti galatoomfatamuu qabu so akkana oromoon akkanatti if ijaaruun kun isa gubaa jira tanaaf inni halkanii guyyaa gosaa fi ganda maarree dhaqun ajjeesan mitirqishoo dhaquna nyaata afaan nakaan warri maarree nan jaalatu je'ee kan taa'ee akka ijoollee xixiqqootti waan ijoollee re'ee idurraa'u ijoollee re'ee iduu waan akkasii naasoitu sigale tokkummaa keenyaattu qameetti nama miliyoona dhibba meeqaatiin bulchajuu kana dhiisi ani gartee namni asirra taa'ee haasa'u kun wallaggeewwan hin dhaqeen ajjeesan hin jiru baale dhaqee gootota ilmaan oromoo ilmaan baale dhalatee hin jaamale afaan baale hin jiru sigale harargee dhaqee rabbii harargee kunuti rabbi kopha qabna rabbii harargee nuun jaa dhufe mee nuti rabbi kopha qabna akka waan oromoo taanirraa rabbi kophaa qabnu barabbar wanni namichi kun haasa'u ture yoo teessee gallallaa sigale gaafa kaan roobaan isinii roobuu deemaa nuun je nuti rabbii kadhachuu dhiifne kaa eessa roobdee boomma dura kunoo shawaa kaabaa rooba deengaddaanii bonni dhufnaan bonni boorana dhufee qabnaa abo rabbiichi rooba sannuu roobi booranaa roobi eessa jira roobni rabbii walafaan nu kaaye namaa walafaan nu kaaye hay namichi kun akka uummanni godhuu deemaan naa galuu deema farkataan gaa harargee dhaqee rabbii harargee jedha akka waan harargee rabbi kophaa qabdu hay mee kam duraa taana mee qaallicha kana dura bar oromoo re'eettuma kurbeessa fidhalte taate oromoo kurbeessi kun bar haadhuma eegala dura uggii hububsaa eegale haadhuma hirriiba dhooruu qaba oromoon ilma kiyya jettee fuutee kana bineensa jeedala gogaa wanni uffatte fuutee oromummaa qabee boo gichise sigale daafee ilmaa jechuun kana bakka irraa biqilee nyaata sigale dura bar waraabessi alaa kun ollaa kanaa bar waan nyaatu bakka galu tanaa waan nyaatu deemee ganda biroo dhaqee waan nyaatu waraabessi bar bineensi alaa bar kun dura bak wanni inni eegale oromoo eegale oromoo keessaa namuma isa dhiyaatu lammaa magarsaa fa'a taayee daddaa fa'a narraa lakkaawiga sigale warruma isaa dildila ta'ee kana isa keessa isa ceesise kanuma eegalee jechuun daafee jechuun kana sigale saniifuu ummanni keenya dogoggortanii maarree oromooti mootummaa oromooti mitirqisha oromooti wanni jaamuun jirtu mootummaa Itoophiyaati jijjiiramni qabsoo qeeroon oromoo fide qeeroon sun kabajaa takka hin garre obboleeyyan kiyya dammaqa maarreen si dhufu jirti mitirqishoon si dhufu jirti je'ee namni isin hin shawwati namni seenaa jara isin nu dhufu jira jettan kana ol qabe namicha kana caalaan jiru ummata du'ee ummata abdii murati innaate oromoon maarree oromoon warra jechuu eegale isin sanii miti ilmaan mililik jee mililik
namni gartee beeta mangistii itti jaaree seenaa isaanii deebisee adwaa 00 je isin nuti ilmaan adwaati yani lafa dhiitu jiranii qeeroon sun dagatamtee haati qeeroo sun dagatamtee amma michiyyoo qeeroo takka intala takka michoo arargeessan sadaqaatti kadhachuu jiranii miidiyaan rabban jijjiirama kana fiduuf miillisii akkas ta'e jaawar maammaarree godhee jaansi gal mee jaawar aangootti qabate kaangootti qabate katti bashannanu jiru kana dhiisaniiti jaawar maammaarree ta'e jaawar maammii tirkishoo ta'e jaawar kaangootti qabate san gaafadha katti bashannanu jiru kana ka paarkiitti ijaaratee dhalaatti tabsiisu jiru kana gaafadha jijjiirama isiin akkas taateef san katti bashannanu jiru santu jira qeeroo akkas taate san beekamtii takkan kennineef haadha qeeroo meeqaatu gartee arra imimmaan boo'u jira ta dhiira lama bakka takkatti awwaalte gaafa irrichaa sanfaanii yaadattanii isii san dhaqanii namni sabri jeen jira arra waan isiin keessi jirtu namni beeku jira tigale inni mililik siifaarsa kuno mililik du'aa kaaseeti haasawa goosisee ilma kiyyasii kabakkana buu dhuma mililik dhaammannaa mililik dhaammate hin garre maayyirratti yaa ilma kiyya naa jabaadhu hanga azaaba keessatti wal garrutti naa jabaadhu jee biraa kutee barraa maayyi kabakkana buusii ilma kiyya ka dhugaa jee mililik wanni sun beeki wantaan akkas godhe nihaa isaa ibsachuu jira qaallichi ani ilma mililikii jee sitti himu jira ati garuu ilma oromooti jette haga inni fi qaanfatu uggee ati ilma oromoo jettu kana afaan jimaa fi farshoon adda si fuute kana bantee uggee ati asirraa ilma oromooti qaallicha kanaan je haga inni fi qaanfatu zuubeeyte lammada deebitee ilma oromootiin jettu haga inni rabbi afaan si haa qabu siin yoo carraa harkatee si bira dhufu maaltu na deeggari jee mana hidhaa si geesse haga inni oromoo tuffatu haga inni si ilma isaati ilma keenya juu kana si qaanfatu jiru viidiyoo tana way Daani'el Kibrafaan harkanii jee yaaddu saniifu nama oromoon boonaadha oromoon qushaasha akka haallicha kana gaddeebee qushaashni kun ilma oromoo jaamee sigalee wanni itti oromoon ittiin dhaadatu maal ittiin dhaadatu hin jirtu jechuudha nuti bineensi dhufee yoo gaafii oromoo nu deebise daangaa oromiyaa nu kabachiise jireenya ummata keenya waxxaree jiru kanarraa nu laaffise beeki jireenya addunyaa guuturraa qaala'e Ameerikaa jireenyi qaala'e siin jaa jechi Ameerikaa jireenya kamtu qaala'e yoo jireenyi olii qamaallayni mindaan kee jala ol siiqa sigale Ameerikaa fi biyya kadhattu dana walitti kompeer godhuufe sigale Itoophiyaa mindaan ichuma ta'a hiraan manaa ol deema gaazni ol deema mindaan kee kumma kudhanii bara shiroo takkitti nyaachuudhaaf amma fakkeenya namni 8,000 fudhatu nama 800 mindaa fudhatu jira xibsii takkitti nyaachuuf qarshii 600 700 mindaa baatiiti yeroo takka qofa nyaata jechuudha sigale mindaan kee ichuma ta'a gatiin garuu waa bittu ol deemti jechuudha Itoophiyaa malee dhageenye biyya kana yoommoo barsiisonni mindaan adabala doktorri mindaan adabala jee walgahii maayikii fudhate gaa beekaan itti haasawse sanuu bar warra dhugaan gaafii gaafate sanii miti warra gartee bakka buutu isaa kan keessa filate kana doktoroota hojii mareedde maarree hojii mareedde an ummata biyyattii saniitiis yeroo takka konfiis na godhani sigale inni walgahii goonaan ganaa mana jechaan saniifu namicha ummata kana godhu jiru kun obboleessa Jaawar Maammadii miti diina Jaawar Maammadii malee obboleessa kiyyallee miti diina kiyya malee anillee sigale warra na wajji qabsaa'u turre obboleeyyan kiyyaa jechuudha warra dhugaa oromootiif qabsaa'utu obboleeyyan kiyyaa jechuudha sigale arra nu hundi du'aa jirra kan wajjeesaa jiru shayxaanticha kana jechuudha
شيطان تجانا يجو ديني أرومو قدوان أبي يولنجر أبي يولنجر لقان سيمان جلمو أرومون إفي إقد قباي هيوني خي قد دفاجرة يرو قباب دو خيست جيرما دفوتا ورّي الرجل ديمتي أركضو يتخون غافة سر شينا قباي فنيات سوتو مديم لا سوتا جتن سوتا قرين نمارا سوتو مديم هيوني خي ناس جبادة أما خان نكستي والغي سبا سبلم يوجي قد چو ديم تنتنان ألت هجي سنر رابر بان